Jira jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi nagaan keenya sinaa qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa nutis eegallee jira. Isinis bakka teessanii nu faana turanis afeerraa keenya kanneen faana aartii YouTube maatiin ta'in ammoo faana aartii YouTube channel subscribe akkasuma bakka mallattoo alaarmii tuquudhaan sagantaa keenya guyyaa guyyaa akka isin bira ga'uu godhaa isin hin jenne isin gaafannaa kabajaan. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsaa turtii gaarii nu waliin qabaadha. Egaan akkuma beekamu sagantaa keenya yeroo darbee keessatti dhimma irreechaa waliin kan wal qabatu sagantaa hedduu qabannee isiniif dhiyaannee turre. Sanarratti sagantaa irreechaa irratti kan xiyyeeffatu sagantaa addaa akka isiniif qopheessin waadaa isiniif gallee turre. Har'a egaa dhimma sanarratti kan dubbannu ta'a. Akkuma beekamu irreechi guddaan waggaa tokkotti yeroo tokko dhufu kan Oromoon bacaqii gannaa ba'ee barii birraatti ce'u kan irreechaa jechuudhaan Oromoo biratti kabajamuuf jaalatamu irreechaa jedhama. Irreechi lamatu jira. Irreecha gaaraa fi akkasuma immoo irreecha malkaa bu'anii irreeffatanidha. Irreechi ulluuqos numa jira. Haa ta'uti akka Oromoon ayyaana kanaaf kabajaa fi jaalala guddaa qabuu fi addunyaan kan ragaa ba'udha. Haa ta'uti ammoo namoonni keenya tokko tokko sirna irreechaa kana akkaataa biraatti kanneen fudhatan hedduutu jira. Akkuma beekamu Oromoon jaarrota dheeraa dura amantii mataa ofii, aadaa mataa ofii fi afaan mataa ofii kan qabaachaa turee fi akkasuma afaanii fi amantii isaatti kan gargaaramaa turan saboonni Kush jedhaman hundi amantii sanatti akka gargaaramaa turanii fi aadaa inni qabutti akka gargaaramaa turan beekamaadha. Yeroo ammaa kanatti ammoo uummata Kush keessaa sabni guddaa fi aadaaf afaan ofii qabatee hafe uummata Oromooti. Haa ta'uuti kanaaf uummanni Oromoo sirnaa fi akkasuma adeemsa ittiin amantii isaas gaggeeffatu bal'aa akka qabu eenyu jalaa dhokataa miti. Haala jireenya Oromoo fi aadaa isaa, afaan isaa fi amantii isaa adda baasanii ilaaluun akka hin danda'amne hundumtuu kan beekudha. Fakkeenyaaf saboonni gara biyya Arabaa jiraatan aadaa isaanii, afaan isaanii fi amantii isaanii adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Akkasuma saboonni gara amantii kiristaanaan illee amantii isaanii, aadaa isaanii fi afaan isaanii adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Maaliif jennaan hunduu walitti hidhatee kan jirudha. Aadaas afaanis akkasuma amantiis kan Rabbiin namaaf kennudha. Waaqi namaaf kennu malee kan namni namaaf qoodu miti. Haa ta'uti amantiileen kamiyyuu gara biyya keenyaatti gaafa dhufanii uummanni keenya kaan dirqame kaan ammoo jaallatee fudhatee itti gargaaramaa haga guyyaa irratti ga'ee jira. Amantii obboleessa ofii obboleessaaf kabajee amantii isaa akka amantii ofiittis jaallatee jaarrota dheeraa lakkoofsee Oromoon guyyaa har'aa kana aadaaf afaan isaa qabatee har'aa ga'ee jira. Haa ta'uti irreechi Oromoo namoonni gara amantiitti qabuu barbaadan ni jiru. Haa ta'uti akkuma beekamu amantii jechuun diippiliidhaan sirna ofii yookaan ammoo amantiin sun seeraa fi heeraa mataa ofii qabaatee akka quraanaa yookaan ammoo akka baaybiliitti kan jabeesse amantii sana ofitti hammatudha. Haa ta'u malee irreechi waaqa galateeffannaa amantii wajjin wal haa qabatu malee saba kamiifiyyuu irreechi banaadha. Akkasuma yeroo ammaa kanatti Oromoon irreecha akka mataa ofiitti aadaa ofii obboleessa isaa Islaamaas obboleessa isaa Kiristaanaas kan hirmaachiisu akkasuma amantiin isaaniillee kan hin daangessine akka ta'e waan beekuuf Oromoon nama hundaadhaaf ilmaan isaa hundaa kan hirmaachisu godheeti kan inni itti gargaaramu akka amantiitti ittiin gargaaramu. Inni waaqeffataas adda durummaan dhufee amantii sirna irreechaa kana kan galateeffatudha. Inni Kiristaanas inni Islaamaas mirga guutuu qaba jechuudha. Haa ta'uti namoonni tokko tokko gara amantiilee garagaraan akkuma beekamu cheerchii fi masgiida keessa warri jiran
Akka wanni kun karaa hafuura seexanaatii qaalicha manfas yookaan immoo booranticha manfas haga maqaa Oromoo jijjiiranii maqaa biraa kennanitti argaa jirra. Yeroo ammaa kana Tolosaa jechuun fakkeenyaaf Tolosaa jechuun waaqii tola isaa taanaan jechuudha. Hiika biraa hin qabu afaan Oromoon ta'e malee tola isaati yaani rabbi jaallateeti bakka tola isaa taanaan sii kenne waan hundumtuu toluma isaati yoo inni fedhe jechuudha. Hiika biraa hin qabu waan rabbi hojii walii hidhatudha Tolosaa maqaan jedhu. Isaan garuu maqaa Tolosaa kana jijjiiranii Afraash jedhanii itti moggaasu. Afraash jechuun nama hojii seexanaati, nama diigu jechuudha. Nama waan hundaa diigaa deemu jechuudha. Agaa kana waan Oromoo kun akkaan xiqqaatee jira jechuudha. Akka gama sheekotaa fi kanneen biroos yoo ilaalle irreechi araama jedhaniiti kan lallabaa jiranii. Egaa qeesonni hubatoonnis ni jiru, sheekonni hubatoonnis ni jiru. Waan kana dura dhaabbannaa guddaas godhaa jiru. Haa ta'uutii namoonni afaan Oromoo dubbatan sheekas haa ta'u qeesni kun eenyu dhugumatti namni kun amantii ofii hagam hordofata hagam sagadaa yookaan immoo hagam immoo salaata inni qeesinis hagam dhugaa lallaba hagam immoo rabbii isaaf sagada isa jedhu namni isa beeku hin jiru. Haa ta'uutii immoo amantii kanaan qabatanii karaatti meenitti Oromoo adda diiguuf adda durummaan kan irratti hojjetamu karaa amantii kanaati. Fakkeenyaaf Islaamas ta'u Kiristaanni ilmaan Oromoo hundi gaafa waliin lubbuu ofii kafalaa jiru Oromummaa isaa malee amantii isaa miti. Amantiin isaa gaafa dhiitamu fakkeenyaaf Kiristaanni saba biraa ni jira. Nagaadhaan rabbi isaa kadhatee masqala addabaabayitti ba'ee gala. Kiristaanni Oromoo garuu kabajaa utuu hin qabaatiin afaan isaas dhiitame innis dhiitame. Qeesiidha agaa waan hundumaa agaa lubbuu dhabaa jiran argaa jirra. Namni amantii musliimaa hordofu tokkos ka saba biraa ni jira. Nagaadhaan masgiida isaa seenee salaata isaa salaatee ba'a. Haa ta'u garuu inni Oromoo biyya isaa keessatti masgiidi isaa kabajaa dhabee masgiidi isaa irratti gubama, irratti akka inni salaanni dhorkama, bakka salaataatu dhorkama, bakka ramadaana itti salaatantu dhorkama. Maaliif kun yoo jenne ammoo Oromoo waan ta'e qofaaf malee dhiibbaan amantii saba biraa qabu irraa akka gahan jirre hubachaa jira. Haa ta'uutii fakkeenyaa fi karaa amantiilee lamaanii maaliif waan Oromoo irratti xiyyeeffatama maaf ageenistii walii warra ta'an Islaamis haa ta'u Kiristaanni maa walirratti hin xiyyeeffanne maaliif waan Oromoo kana irratti xiyyeeffatama isa jedhus immoo ilaaluu dandeenya. Haa ta'uutii amantiin waaqeffannaa amantii biraa irratti yeroo inni xiyyeeffate amantii biraa gadi qabu. Haa ta'u immoo yeroo inni amantii Islaamaa gad xiqqeessu yookaan immoo amantii Kiristaanaa gad xiqqeessu takka hin garre. Maaliif ennaan amantichiyyuu waan Oromummaa waliin hidhata qabuuf bakka hin arganne hacuucamaa fi namoonni amantii sana hordofanillee hidhaatti kan guuramanidha. Haa ta'u namoonni afaan faajjii amantii kana keessa ta'anii afaan faajjii yeroo hunda gaggeessan eenyu isaan? Egaa namoonni kunneen eenyu? Isaanii akkamiin Oromoo afaan faajjessuu barbaadu? Isaanumtiyyuu eenyu? Waan Quraanni hin jedhe yookaan immoo yoo waan Baaybiliin hin jenne ka Oromoo gidduutti lallaban eenyu isaan inni dhaabannee ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf sheekii tokko yoo gadi ba'ee waan takka dubbate inni rabbii miti haa ta'u ammoo waan dubbii rabbii nama barsiisudha. Sana ammoo nuti eenyu namni kun sheekii kun eenyu dhugumatti nama dubbii rabbii hordoftoota amantaa kanaatti gorsuudha akka Quraanni jedhutti jennee tilmaamuu qabna malee inni waa afaan keessaa baafateef rabbi miti ilma namaatiin dogoggora harka reebuu fi akkasuma ammoo sirriidha jennee jajjabeessuun amantichaaf illee dhiibbaa guddaa qaba. Oromoof Oromummaa gidduutti illee obboleewwan lamaan gidduutti illee gara gabrummaa umurii dheeraa waliin baachuutti nu deebisa jechuudha. Gara amantii Kiristaanis akkasuma paasterii tokko gaafa Tolosaa fuudhee aadefrasoodhaa fi ashabbaariis haa ta'u maalis haa ta'u yeroo inni maqaa fedhe itti moggaasu eenyu maaliif inni gaafachuu qabna malee alleluuyaa jennee halkan walitti reebuu fi lililachuun
Rabbi birattis waan itti nama gaafachiisuudha. Akkasumallee oromummaa ofii akka ofii dabsanii jaamaa ta'anii jiraachuu akka ta'e hubachuudha qabna. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota dammaqaadha. Sheekas haa ta'u qeessas haa ta'u maaliif isa jedhu haqa jiru lafa keenyee itti deemuu qabna. Akka amantiin keenya jedhetti akka haqi dhugaan rabbi fedhu jirutti karaa sana irratti deebisuudha qabna abbaa fedhe haa ta'u. Kanaaf egaa namoonni kunneen afaan faajjii uuman hundi karaa Oromoo immoo gaafa Oromoo Islaamii tokko yookaan immoo akka Islaamummaa isaatti miidhamu guyyaa tokko gadi ba'ee kan dubbatu hin jiru. Gaafa Oromoo salaata dhorkamu haqa ofii biyya ofii keessa salaata dhorkamu akka lammii lammaffaatti ilaalamu namni gadi ba'ee dubbatu kun hin jiru guyyaa sanaa. Yoo kiristaana ta'es immoo gaafa manni lubummaas haa ta'u ka afaan Oromoo akka Oromoon hoogganu haa dhaabatu jedhu ka dura ba'ee mormii dhiyeessu warroota kanadha. Akka amantiittis yoo ta'e yeroo manni lubummaa afaan Oromoo dhaabachuu qaba jedhame haga qeesii fi luboota afaan Oromoo aga ajjeesuu eegalamutti ga'ee ture. Kunis barnoota guddaa nuu ta'uudha qaba. Namni amantii isaa hordofatu sabi biraan nagaan amantii isaa hordofatan nu Oromoo gidduutti garuu amantiidhaan ka deemame akka amantii keenya wal dadhabsiisnu karaa amantiin eegga wal dadhabsiisne booda eenyummaa keenya afaan keenya waan hundaa keenya gannee sirna nama biraa taanee akka jiraannuuf nu afeeraa jiru jechuudha. Eenyu haa ta'u eenyu obboleessa ofii taanaan dhaabadhu karaa sirriirra hin jirtu karaa dhugaarra hin jirtu. Kanaaf karaa dhugaatti deebii jechuudhaan gorfachuudha qabna. Amantii keenyas bakka laannee fi Oromummaa fi eenyummaa keenyas bakka laannee fi walumaan fuunee deemuu hin danda'ama. Egaan kanarratti dammaquu qaba jedheen amanaa. Qeerroo fi qarreen Oromoof Oromiyaa keessa jiru marti sirna amantiidhaan Oromoo dadhabsiisuu barbaadu qabsoo Oromoo danquu barbaadu yerootti waraanni bilisummaa Oromoo gootichi waboon otuu amantiin hin jedhin ilmaan Oromoo cufaa bakka tokkotti qabsoo firiirsee diina afuuraa itti kutaa jiru kanatti shirtuu sheekii fi shirtuun qeesii Oromoo hadda diiguuf shiraa jirti. Kanaaf ammoo nuyi warri Musliimaas warri Kiristaanas hundi keenya sheekotas haa ta'u qeesotas haa ta'u kanneen amantii Ortodoksiis haa ta'u eenyu hunda akka amantii ofii gaggeeffatu Oromummaa keessaa achi baasee akka amantii ofii gaggeessu jabeessinee dhaabuu qabna. Yeroo sana kan nuyi amantii keenya akka Oromootti dhaabannee cheerchis haa ta'u masgiida ofii keenyaati ijaaranne keessatti nagaan baanee nagaan kagaluu dandeenyu. Rakkoon Oromummaan keenya qaqqabamu gaafa furmaata argatu hundi keenya furmaata argannee jiraanna jennee yaanna. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti golomnaa nuti sagantaa keenya biraan haga walitti deebinutti nagaan nu turaanis dhaamsa keenya jabaadha. Kanneen faana aartii yuutuubiifis maatii hin ta'in faana aartii yuutuub sabiskiraayib gochuun akkasuma viidiyoo isaa walii qooduun maatii faana aartii yuutuubii ta'aa isiniin jedha dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhimmi sagantaa keenya har'aa kun waliif agaa dandeettii ofii agaa dhukkubbii ofii qabaatan waliif qooduu irratti kan xiyyeeffatudha. Yaadaas yoo qabaattan karaa koomentii keessanii nuuf kennaa. Akkasuma yoo sagantaan kun isinitti tole immoo sheer utuu hin godhin bira hin darbinaa isiniin jedha. Yoo dogoggora qabaannee ammoo nu qeeqaa sirroonnaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Horaa bulaa deebanaa nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Galmi keessan galmaa bilisummaa fi hawwii ilmaan Oromoo hundaa haa ta'u isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.